meelaa laa hiriyyaa gadhee bara kana hiriyyaa bakkuma argite si cabsuuf deemtu hiriyyaa bakkuma argite si ol maqaa kan kee xureessuuf deemtu hiriyyaa bakkuma argite mataa keessa gasi dha'uuf deemtu rabbi isinirraa haa qabu hiriyyaa akkana dhugaa rabbi namni wal dhabu wanuma jiru wal jaalachuun illee waluma jiru hiriyyaa ta'uun isii addaan boonni waluma jiru garuu ammoo jechuudha keessa deemanii jala deemanii rakkoo nama eessaa salphisa eessaan gaqqaba eessaa irra ool eessaan maqaasii balleessa jala deemanii jala qotuun waan gadheedha dhugaa dubbatu gadhee waan fokkataadha amma jechuun tun tigistii nyaantuun jechuudha akkasitti ganni gurraachi na baasee salphisuu barbaade garuu ufii salphatte maaliif ufii salphatte naan jedhe salphachuu isii hinaaffaa guddaa isiin baadhattee deemtuu yaa'anii ilaalchi isiin mucaa tanaaf qabdu gadaantummaa akka ta'e akka isii akka malee jibbitu irraa mul'atudha osoo waa fedhe ta'e hadhuma kaleessuma walii araaramanii miti kaleessuma walii araaramanii kaleessuma kana iccitii isii baasuu hin deemtu osoo hinaafuu baatte assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu uummata qashtii jirra jirtu baga jiraattan samoona kana kaleessarraa jechuudha waan ganni ooroorra deemaa jirta jira hundi keessanuu argitan ammi gaafis gaafadha obboleettii takka obboleessa gana dhaggeeffattu gurraachin na eenyu siif kenna fungaa kana nama fakkeenya fungaadha funginna kee kana eenyu naaf kenna rabbi miti tayyib si'i funyaan dheeraa qabdu eenyu siif kenna rabbisa tayyib ana hiree kan kee ana hiree rabbi fungaa godhe na uume si'i funyaan qabduudhaan dheeressee funyaan qabdu simu uume maaliif hojii rabbi keessa galta maa fungaa jettee na jetta tayyib ana fakkeenyaadhaa fi diimtuu haa jedhu maal diimni illee hin qabu diimtuu haa jedhu hiriyyaan tii takka gurraachi haa ta'u gurraachin isiisanii maaliif qeeqa eenyu kenna gurraachisan ana kenneefi qoonni nama ana harka rabbi harkasaa namni itti ila namni keenya gora guddaa jechuudha namni keenya wanni ittiin nama madaalu fiizikaalaa fi uffata keetti si madaala wallaahi akkasii nama madaalin nama kan madaalu ni qabdu ilaalcha abbaa saniiti namni sun maal laalaadha ilaalchi namaa suni akkam gaarummaa qaba dhugaa yoo dubbadhe gannatii fi mucattii tana maqaa siilli dha'uun na jibbisiisa dhugaa rabbi qalbii irraa nabe gannatii fi tigistiidhaan jechuu jara lamaan wali biroo qabnee laalle namni akka gannati ijoollee arabaatii birmateef hin jiru namni akka gannati ijoollee arabaatii jechuudha dhukkubsatee miidiyaa irra bu'aa ture hin jiru tigistii mee guyyuma takkatti nama takkaaf hirmaatti miidiyaa irratti argitanii jirtanii ani argine garuu gama kiyyaadhaan ammoo wanni nama ajaa'iba jechuudha mucaan gannatiin tun jechuudha na gargaartee rakkoo baay'ee ijoollee baay'ee mana madaamii keessa baastee rakkina baay'ee jalaa burmattee anumma as deebi'ee hadha jala deeme way fiiltarii wal noormaalii maalii jinni fiiltarii haa kaayattu waan namni kaate kaa'ate falaas akkami ibsa akka itti na gubde moo dhugaa rabbi akka waan akkasii na waraabdeet hin na gube maaliidhaaf jedhe hiriyyaa jedhee anuuf itti amanee itti araaramii kennu ufafoo kaaya isiin ammoo viidiyoo itti qabdee fiiltara irraa kaaftee viidiyoo itti qabdee kaatee afaan banti nama hin jirtiin kolfiti osoo bira jiraatanii wallaatana dhanii dhabanaasaa takka lafa buusan dhugaa rabbi annaa aarsite dhugaa rabbi tarii viidiyoon koo si bira geessa jechuun obboleetti tigisti maal obbulummaa maal qabnaa midina aarsite iyyuu obbulummaa yoo sirraa fudheen jira dhugaa rabbi abbama fi tigistiin haa ta'u nama bira haa ta'u nama hiriyyaa qabduun hiriyyaa godhatni billaa aleeki maqaa balleessuudha ila namni wal dhabuu waan jiru wal miidhuu waan jiru garuu ammoo jechuudha gaafa nama sanii adda ba'uu barbaade miidhaa nama sanii jala hin deemin nama san maqaa balleessuuf jala hin deemin faayidaan takka ati irraa argattu hin jiru dhugaa rabbi ufuma gad xiqqeessita malee ila ufuma nama tokko cabsuudhaaf yoo deemte jechuudha nama san gaqqabuudhaaf yoo deemte ufuma gaqqabaa deemte ufuma xiqqeessaa deemte malee nama san hin miitu abadan maaliidhaaf jedhe amma samuun isaan bara yeroo walola san jechuudha gannata akkuma biyya sanirraa dhufteen Dubaay hojii eegalte tigist ammoo jedhuma deemti waa takka walaluudha akka waa ibsituu gooti takka maal gooti kana hunda maaltu itti hinaaffaadha nama ani gannatiidhaani dhugaa rabbi ila gannatiidhaa fi tigistillee akka namummaati anaaf takka garuu ilaalchi inni hawaasa bira qaban ilaalchi isaan namaaf birmanna isaan namaaf birmatan garagara ani walitti hin qixxeessu miidiyaa kanarra ijoollee amantaa biraa irraa nama akka gannati jechuudha nama akka gannati ijoollee birmatu argina ijoollee amantaa biraa irraa jechuudha haa galatoomtu kuuwwan illee haa galatooman garuu ammoo rakkina namaatiif dhibbina namaa jala deemanii maqaa balleessu ijoollee teenya hiriyyaa gaarii filadhaani raayyaan maal jedha hiriyyaa gaarii filadhaa jedha nashiidaasaa keessanitti
isaanii keessatti maaliif hiriyaa gaariin gaafsi adda bahe illee jechuudha. Siin adda bahe malee keerii masiif yaada wanni magaarii si yaada maqaa si balleessu maqaa si xuruu amma mucattiitu osoo waan kanaa olii wayii ka ta'u ta'e jechuudha tigistee jechuudha. Amma fiizikaalee isii gurraachina gabbaastee miti osoo waan biraa wayiillee akkasuma baasti osoo wanni biraa wayiillee tigistii harka jiraatee gaganni dhugaa rabbiin baasti mucattiin tun maaliidhaafi namni hadha wali araaramee hadhuma kaameraa nama qabee nama waraabee akka namni arginetti akkas nama godhuun haa gootumaa miti barbe. Amma jaalala hawaasa ganni keessa dabalte malee wanni isin ganni irraa dhisa tokko hin jiru abada hin hir'istullee akka itti hir'istuun illee qabdu hinaaftu inuma hinaafti malee waan naman gootu namni sitti haa hinaafu namni si haa jibbu namni iddoo siif haa dhabu ati nama jaaladhu ati nama kabaji namni kabajaa sirraa fuudhu haa deemu si ammoo rabbi kabajaa si hidhaa deemu. Aga fi abbaa fedhe si diqqeessu yoo deemu yoo rabbi sadarkaa kan kee ol fuudhe abadan namni gaddeessu tokkollee inuma hin jedhate oluma deemta. Garuu ammoo akkas ta'uudhaaf onnee kan kee keessa qalbii kan kee kana qulqulleessi namaaf waan gaarii yaati. Waan biraallee waan namaa gochuu baanne namaaf waan gaarii waan hama bakka gaarii akka hin kufne namaaf yaaduu hin qabnu dhugaa rabbi. Akka namni sun bakka dhiifama ijoollee sagalee ijoollee uummataatti nama yeroo isin jeeqallee kanaaf nama waa godhuu baannaan qabeenya nama gargaaruu baannaan beekumsa keetiin nama gargaaruu dadhabnaani nama sanii waan gaarii yaati. Wanni mata ka gaarii ati yaaddu simaaf dachee ta'ee deebe malee simaaf dachaa ta'ee waliin baay'atee deebe malee wanni ati irraa hir'atu tokko illee jiru sadarkaan kee olumaaf garuu gaafa nama cabsuudhaaf gaafa nama hir'isuudhaaf gaafa rakkinuma namaa jala hanqinnuma namaa jala eessa nama kana kuffisaa eessa nama kana cabsaa eessa nama kana maqaa balleessa jettee jala deemtu adaduma takka jettuudhaan keessi kan keellee si'ii miti jechuudha. Si'ii miti namni hawaasa si jaalachuu miti ofuma kan keetiyyuu namaa gattaa deemta maali hinaafaani sillee bakkaan hin gahu abadan agafeeti waan gaariirra nama hinaafuun garuu waan hin taanerra nama hinaafuuni dhugaa rabbi hiriyyaa badduu irra rabbi sinaa qabu dhugaa rabbi hiriyyaa amma ta'a asiidha sukkaara obaasaa jechuudha asiidha halaawaa afaan sigaa shokolaataa afaan sigaa jalaadhaan boolla siiqotu baay'ataa jira hiriyyaa onlaayinii keessaafuu jechuudha hiriyyaa onlaayinii rabbi sinirraa haa qabu dhugaa rabbi wallahi dhugaa rabbi ni ulfaata nama gadhee nama si hinaafutti hiriyyaan godhate abbaa fedhe maan ta'in nama si hinaafutti hiriyyaan godhate homaa yoon mata akkasiin godhate gasima qabuuf deema malee sima cabsuuf deema malee osii eda'uuf hin deemu hinaaftuuni inuma hinaafti garuu kaayyoo kan keessan irraa sin deebistu haa ta'u ammoo warri nama hinaaftan waan gaariirra hinaafaa malee waan gadheerra namatti hinaafina dhugaa rabbi maal barbaachisa sillee qooda rabbi kenne anallee qooda rabbi kanas qooda kan kootiin jira dhatis qooda kan keetiin jira jireenya hagamiitii wajjibbi nama mucatti viidiyoon galee sarara dalagilaan galgala nazama rafte ganama duutee argamte carraa akkasiisa argachuu dandeenya waan ta'eef rabbiin nu haa baasu akkasiisanirra kanaaf jiruu hagattii tanaatidhaafi akkasitti wal jala deemnee salphina walii barbaadu خلاص أي بينا ما تكسبني ونبك نما سنجدين كابو بربادوني أنا الرالي هندو أنا في فملينا أقول آتيني نمني وأكن الرالي رديك كرتنا نجني اللي جبتن gannuun baallee jettan jechuu baate sun mirga keessan ganni wanni jaalatamtu qabdi gannummaa irrallee wanni isin jaaladhuufan dhukkubni isii ijoollee arabaadhaaf dhukkubsattutu akka isiidhaaf birmatu akka isiidhaaf dubbatu na taasise kanaaf hiriyyaa gaarii filadhaan dhaamsa kiyya rabbii hiriyyaa gadhee isinirraa haa qabu dhugaa rabbi hiriyyaa isin cabsuu deemtu hiriyyaa qabu gadi isin qabu deemtu hiriyyaa bakkuma argite isin salphisuudhaaf isin jala deemtu xiqqaaf guddaadha isin jala kaattu rabbi isinirraa haa qabu isin jala nagaan jiraadha yoo balleesse immoo dhiifama inshallah abshir ganniitiin أبشر وما متي أتي أوصفه له يو كان سيدا أوفي سيطان انتلا وما متي أبشر